Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah. Manni kun duwwaa afur keessatti waan ajaa'ibaa isiniif fiduurra jira. Kobilistoon irra bakka bareeda jechuudha. Asfaaltii irra Masjida Salaam yookaan kaawwannaa Daraartuu bira jechuudha. Hoteela Daraartuu bira kunoo mana kana akka ajaa'ibaatitti ijaaratanii jiranii kunoo laala. Kaaree 400 irra ka jiru kaartaa pilaanii guutuudha. Bishaan qaba, qoxaarii qaba. Maybe bakka namni keessa hin jiru onsanii keessa badanii jiranii warra sanii balbala caccabsitee kun hattuu waan gootee jirtu garaa keessa meeshaa keessa jiru hattuun fixxeetti abbaan gatee biraa baqateera jechuudha. Kunillee saarbisiin kun durii irra jiru jechuudha. MashaAllah kanneen haaromsanii yoo kireeffatanuyyuu ittiin hafne. Manni kun mana abbaa fidhin qaanessinee kaaree 400 irra jira. Asiin tana gimbii godhatan taanaan wanni itti hafe hin jiruyyuu itti dhihaadha. Yaamsa meeqa jennaan? Meeqa jettaniitta yaamsa online irra jirra? Gatii meeqa jedhaniiran? Miliyoona 2 jedhanii. Ta'ellee garuu amala namni qabu walitti dhiyaachuun hin danda'ama ka? Walitti dhiyaachuun illee hin danda'ama. Miliyoona 2 keessaallee namni gaarii yoo dhufe gatiillee xiqqishuu waan laallaa jedhanii waan guddaallee miti. Idaa takka hin qabu faayiliin laallamii wanni hundi bitama. Akka isin jalan tarree mana ajaa'iban nama gammachiisu mana nama guddaati. Qe'een illee qe'ee nama guddaati.